gosa Nuweerii walitti bu'iinsa dheengaddaa booda ajajaa fi itti aanaa ajajaa federaalaa buufata poolisii federaalaa mootummaa naannoo Gambeelaa aanaa Laaree keessatti ajjeesan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Walitti bu'iinsa dheengadda muddee 9 bara 2025 magaalaa Gambeelaa keessatti gosa Nuweerii fi Anyuwaaq gidduutti sababa namootni Nuweer 2 cuubeen waraanamanii ka'ee babal'achuun kibxatuma sana aanaa Laaree keessatti kan argamu buufata poolisii federaalaa irraa namootni gosa Nuweer qawween ajajaa poolisii federaalaa fi itti aanaa isaa rukutanii ajjeesuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Walitti bu'iinsi gosa lamaanii magaalaa Gambeelaa keessatti eegale jabaachuun aanaalee naannichaatti kan ce'e yoo ta'u guyyaa kaleessaa gara aanaa Abool, Itaangii fi gandoota baadiyyaa itti dhiyoo keessatti miidhaa qaamaa fi qabeenyaa qaqqabsiisaa jira. Ganda Piinkiyoo jedhamu namootni Nuweer weeraruun guyyaa kaleessaa Anyuwaaqota buqqisaa turuun barameera. Naannicha keessatti hanga kaleessaatti dhukaasni darbee kan geggeeffamaa ture yoo ta'u kana giddu galeessa godhachuun saamichaa fi miidhaan jiraattota irratti qaamolee bilisiginnaa hidhatanii fi namoota saamichaaf wal ijaaraniin geggeeffamaa jiraachuu himu. Magaalaa Gambeelaa keessatti sochiin geejjibaa fi namootaa ugguramee jira. Baankii biirooleen mootummaa fi miti mootummaas akka cufamanitti jiraachuu gabaasni magaalaa Gambeelaa irraa arganne ni addeessa. Hawaasni magaalaa Gambeelaas ta'e aanaalee irra jiran biin kun waan qabbanaa'uun fakkaatu jechuun sodaa keessa galanii mana keessatti of ittisanii jiru. Naannicha keessatti kibxata dheengaddaa ambulaansii Angiirraa gara Gambeelaatti Nuweerota feetee deemtu irratti tarkaanfii gosti Anyuwaaq fudhateen namoota 4 irraa ajjeesuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii gandoota garaagaraa keessa namoota jumlaan ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifoome. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii gandaa Raqqaasaa iddoo addaa Hawwataa jedhamu keessatti gaafa muddee 2025 ragamtoonni murna bilchiginnaa aangoo nam-tokkee tiksuuf jecha ilmaan Oromoo hiraarsaa oolan manneen jiraattota irraa imaluun namoota hedduu irratti reebicha raawwachuun mana hidhaa magaalaa Abboomsaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Namoota hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa kanneen maqaa arganne Surree Dhorkoo, Zamzam Galatoo, Maaramee Saanii fi Ibraahim Muhammad kanneen jedhamanidha. Alma wal fakkaatuun aanichuma gandaa Kabiiroo Oromoo jedhamu keessattis faashistoonni bilchiginnaa kunniin qonnaan bultoota homaa keessaa quba hin qabne maqaa hariiroo waraanessummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun qabeenya isaanii saamuun qonnaan bultoota kanneenis mana hidhaatti guuranii dararaa jiraachuun ifoomeera. Gandaa Kabiiroo Oromoo irraas qonnaan bultoota hidhamanii jiran keessaa muraasni maqaa arganne Diittaa, Junaydii, Gannaa Jamaal, Jundii Innikaa, Sufiyaan Tamaam, Hiisaa Hajii, Muhammad Awwal, Junaydii Abuudhaa, Yilmaa Diittaa, Hajii Taaddasaa fi Nabiyuu kanneen jedhaman mana hidhaa keessatti darbatamanii dararamaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Kana malees gandoota akka Dambaqaa Iftuu, Moollamee Arjoo, Gaadoo Arbaa, Hombaa fi Geettiraa Oromoo keessattis qonnaan bultootarraa midhaan guuruu fi dargaggoota ukkaamsaa jiraachuun ifoomeera. Aanichuma ganda Moollamee Arjoo iddoo addaa Ukkootaa jedhamu keessaa gaafa muddee 2025 dargaggoo maqaan isaa Amanaa Muhammad Jimmaa jedhamu mana isaa keessaa qabuun erga hedduu reebanii booda fuudhanii deemuu hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'etti eessa akka geessan kan hin beekamne ta'uu jiraattonni addeessaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu keessatti irra deddeebiin gudeeddaanawwan irratti geggeeffamu hammaachuun himame. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Evarsii jedhamu keessatti hidhattoonni Koloneel Abiy Ahmediin sirna dhabdummaa barsiifamuun bobbaafamaa jiran gaafa muddee 2025 intala dubaraa maqaan ishee Zeenituu Nagaasaa jedhamtu osoo maatii isheetiif bishaan waraabuu gara lagaa deemaa jirtu hidhattoota bilchiginnaatiin gudeeddaan irratti raawwatamu maddeen onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Hidhattoonni bilchiginnaa kun afaan qawwee isaaniitti dhimma ba'uun mucaa dubaraa kana osoo isheen iyyituu si ajjeesnetiin jechuun afaan ishee ukkaamsuun itti wal jijjiiranii gudeedaa irratti raawwataniiru. Shamarreen kunis gocha dabaadhaan gadarbe kanaan miidhaa jabaan irra ga'uun dhukkubsattee yeroo ammaa yaalamaa akka jirtus jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni gandichaa ifoomsanitti onicha keessatti gudeeddanawwanii fi shamarran irratti raawwatamaa jiru baay'een addeesseera. Yoo fedhanis ni ajjeefamna, reebichis nurratti raawwatamaa jira, yoo fedhanis nu hidhuu nu dararaa jiru waan ta'eef maal akka taanu faladhamneera jechuun miira aariin guutamanii dubbatu. Guyyuma olitti eerame kana maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun aanaa Daarimuu irra bobbaafamuun gandicha keessatti
sochii taasisaa kan turan hidhattoonni bilisiginnaa kunneen shamarree kana dabalatee hawwan hedduu irratti gochuma wal fakkaataa kan raawwatan yoo ta'u namoonni hedduun sodaa maqaa isaaniif jecha himachuu akka sodaatan jiraattonni odeessicha nuuf kennan itti dabaluun addeessaniiru. Godina Matakkal aanaa Bulanii fi Wanbaraa keessatti waraanni PP uummata nagaa saamuu buqqisuu fi manneen hedduu gubaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Matakkal aanaa Bulan ganda Godoraaree bakka addaa Bocoodoo fi Gichii Gooyii jedhaman keessatti waraanni bilisiginnaa irra deddeebiin qabeenya xiqqaa ummaticha harkaa qabu kaan saamuun kaan ammoo mana jireenyaa isaa waliin ibiddaan gubanii barbadeessuun erga harka duwwaatti hambisanii booda itti dabaluun akka inni bor hojjetate hin arganne gochuun isaa irraa butuun warra lubbuun illee jireenya gadatoo fi hiyyummaa hamaaf saaxilaa jiraachuu maddeen keenya bakkichaa ONM itti himan. Akka maddeen jedhanitti aanaadhuma kana ganda Baqujjii bakka addaa Dooraa fi Daalacha jedhaman keessatti gochi kun jabaatee itti fufuu fi keessaayyuu bakka Dooraa jedhamu keessatti guutummaan guutuutti manneen uummataa ibiddaan gubamanii barbadeeffamuun hawaasni qe'ee isaa irraa buqqifamuun bakka buluu fi waan nyaatee bulu dhabuun haalli uummatni keessa jiru akkaan ulfaataa ta'uu dabaluun ibsaniiru. Godinichuma aanaa Wanbaraa ganda Gochor bakka addaa Meexxii Muujjaa fi Gabaa Facaasee jedhaman keessattis waraanni maafiyaa PP kun bifuma wal fakkaatuun manneen hawaasaa gubuun qabeenya keessa jiru gariin saamanii gariin ammoo manuma waliin gubanii balleessuutti quufuu dadhabuun qe'ee isaanii irraas akka buqqifaman gochaa jiraachuus arraata biyyoolessa Oromiyaatiif addeessaniiru. Murni bilisiginnaa waraana naasuu dhala namaaf hin qabne uummata Oromoo irratti kallattii fi alkallattiin bobbaasuun ajjechaa jumlaa, gudeeddii, hidhaa, saamicha qe'ee isaa irraa buqqisuu fi manneen jireenyaa isaanii ibiddaan gubanii barbadeessuun godaannisa seenaa kanaan dura hin jirre irratti dalagaa jiraachuun ni beekama. Lolli DRC namoota 200,000 akka baqatan dirqisiisuun M23 namootni kurnootaan akka ajjeefaman godhe. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Baha Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo yookaan DRC keessatti guyyoota darban keessa namoonni gara 200,000 ta'an qe'ee isaanii irraa baqataniiru jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Yeroo finciltoonni Ruwaandaan deeggaraman tattaaffii nagaa Ameerikaan durfamu guyyoota muraasa booda magaalaa tarsiimoo taate tokko keessatti yaa'an amma balaa hamaa jala jirtu fakkaata. Gareen hidhate M23 kun kibxata darbe magaalaa tarsiimoo Yuuviraa bulchiinsa kibba Kiivuu keessaa fi naannoo isheetii dhiibuu isaa aanga'oonni naannoo himuun kunis qaama haleellaa haaraa kanaan yoo xiqqaa namoonni 74 kan ajjeefaman ta'uu UN ibseera. Lolli yeroo dhiyoo kun kan raawwatame waliigaltee nagaa Ameerikaan giddugaleessa godhate torban darbe pirezidaantonni Koongoo fi Ruwaandaan Waashingitan DC'tti mallatteessan osoo jiruuti. Waliigaltee kanaan finciltoota DRC waliin addatti mari'achaa kan jiran yoo ta'u jalqaba bara kanaa dhukaasa dhaabuu gamni lachuu cabsuun walimachuun Ruwaandaan gareewwan hidhattootaaf deeggarsa akka dhaabdu dirqisiisan. Lolli haaromfame kun reefuu wiixata darbe jalqabee jiraatus M23 amma Yuuviraa dabalatee bakkeewwan ciccimoo hedduu qabachuun isaa bu'aa guddaa jedhan Aljaziiraa saaleen yu'aakanii magaalaa guddittii baha DRC Goomaa irraa. Yuuviraan iddoo tarsiimoo kan magaalattiin Burundii waliin waldaangeessitu yoo ta'u waraanni Burundii waggoota lamaan darbaniif DRC deeggaraa ture jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Lixa Shaggar aanaalee garaa keessatti ergamtoonni bilxiqinnaa namoota humnaan qabuun dirree waraanaatti ergaa fi saamicha raawwataa jiraachuun himame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Lixa Shaggar magaalaa holotaa gandoota garaa akkasumas aanaa Walmaraa fi Ejeree keessatti ergamtoonni Empire Jige suphuuf jecha halkaniif guyyaa ifaajan kaabinoonni fi milishoonni PP mana deemuun leenjii waraanummaaf namoota dirqamaan qabuu fi nyaata milishaa jechuun hawaasa saamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan muddee tokko 2025 irraa eegalee magaalaa holotaa fi gandoota aanaalee olitti caqafaman keessa socho'uun halkan yeroo namni hojii idilee isaarra oolee mana isaatti gal hordofuun hirribarraa qabuun gara mooraa leenjiitti dirqiin guuraa kan turan yoo ta'u dabalataan ammoo nyaata milishaa jechuun tokkoon namoota irraa qarshii 300,000 funaanaa turu jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni naannichaa jedhanitti kaabinoonni fi milishoonni PP kunneen dirqama ganda tokko keessaa namni 300 ol leenji'uu qaba jechuun namoota baaf gala dhorkuun akkasumas namoota diddaa agarsiisan ammoo reebicha irratti raawwachuun mana hidhaatti darbachuu dubbatu.
Godina Baha Shaggar Aanaa Boosat magaalaa Olancitii keessatti murni bilxiginnaa uummata saamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Baha Shaggar Aanaa Boosat magaalaa Olancitii keessatti muddee 10/2025 murni biltsiginnaa uummata nagaa saamaa turuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen ilmaan Oromoo saamuu kaayyoo isaa godhachuun halkanii fi guyyaa ifaaju biltsiginnaan magaalaa Olancitiitti uummata gandoota garaagaraa irraa gabaa deemuun meeshaalee bu'uura jireenyaa bitachuuf imalan seensa magaalichaa dhaabii gabaa horii fi bakka midhaan gurguranitti kaabinoonni jaleewwan isaanii bobbaasuun hoggaa uummanni waan qabu gurguratu midhaan irratti kiiloo 20 fi maallaqa qarshii 2500 dirqamaan irraa funaanaa akka turan jiraattonni magaalaa fi baadiyyaa ONM itti himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun namoonni dukkaana banuun hojii daldalaa kanneen akka kophee, uffataa akkasumas meeshaalee bu'uuraa kanneen akka qullubbii diimaa, muduraa fi kuduraa, barbaree fi kanneen biroo gurguruun jiraatan maqaa gibiraa, buusaa gonofaa, fannoo diimaa, nyaataa fi uffata milishaa jechuun maqaa hedduu kan tarreessan amma immoo deeggarsa raayyaa ittisa impaayeratti jechuun guyyaa guyyaanii fi guyyoota gabaa magaalaa keessatti maallaqa uummatarraa funaanaa jiraachuu keessa beektonni itti dabaluun eeranii jiru. Galii fi gibirri biltsiginnaan gaafatu wal madaalaa waan hin taaneef kanneen kaffaluu dadhaban irratti yoo cufamu kaan immoo qaala'iinsa jireenyaa piipiin uumeen gabaa keessaa dhiibamanii ba'aa akka jiran daldaltoonni rakkoon kun irra gahaa jiru ifoomsaniiru. Lixa Wallaggaa Aanaa Lataasibuu keessatti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa 2 maatii isaanii fuulduratti ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Lataasibuu ganda buukee Goorii keessatti muddee 10/2025 hidhattoonni biltsiginnaa namoota 2 maqaan isaanii Gaaddisaa Garbaabaa fi Galaasaa Dilboo jedhaman yakka tokko malee maatii isaanii fuulduratti ajjeesuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Namoonni kun maatii isaanii waliin jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffachuu malee dhimma siyaasaa kamirraa bilisa ta'uu kan himan jiraattonni ija maatii isaanii duratti kan ajjeesan caalaatti awwaalcha dhorkanii turuun ifoomeera. Du'a ijoollee isaanii ordofee maatiin wayita gadda ta'anitti maatii ijoollee ajjeefaman lamaanii namoota 12 ol qabanii mana hidhaa magaalaa Gooriitti darbachuun dhaga'ameera. Kana malees godinichuma Aanaa Baabboo Gambeel ganda Boondaa Golfaa jedhamu keessattis guyyuma sana dargaggoo maqaan isaa Biqilaa jedhamus qabanii bakka addaa Laga Toobbee jedhamutti geessuun ajjeesanii gatuu jiraattonni gandichaa dabaluun addeessaniiru. Akka jiraattonni onoota kanneenii jedhanitti dargaggoonni kunneen yakka dalagan kan hin qabnee fi hariiroo qaama siyaasaa kamiyyuu waliin kan hin qabne yommuu ta'an murni abbaa irree biltsiginnaa kun bu'uura abdii egeree isaa uummata Oromoo irraa dhabe afaan qawween waan deebifatutti fakkaatus jajjaboo ilmaan Oromoo egeree isaatiif sodaachuun waraana isaa itti bobbaasee duguuggaa sanyii raawwachiisaa jiraachuus ifoomsaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti kaadiroonni bilxiginnaa marii dhoksaan taasisaa jiraachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaalkennaa Sabaa. Godina Qellem Wallaggaa aanaalee kanneen akka Daallee Waabaraa, Daallee Sadii, Sadan Canqaa fi Haroo Sabbuu keessatti kaadiroonni sirna bututaa biltsiginnaaf akka ijaarsatti tajaajilan muddee 3/2025 irraa eegaluun hanga yeroo odeessi kun qindaa'etti maqaa dhimma filannoo biyyoolessaa jedhu ilaalchisuun irratti marii dhoksan taasisaa akka jiran odeessi gola biltsiginnaatii miliqee ba'e ni addeessa. Akka maddeen qabatamu arraata biyyoolessa Oromiyaa fi manitti mariin dhoksaan adeemsifamaa jiru kun torban tokko ol fixaa jiraachuu fi dhimmi marii isaanis kallattii ittiin filannoon haqa qabeessa ta'e mirkanaa'uu danda'u danqaa kanneen ta'an ammoo akkamiin dursifamanii akka dhabamuu qaban kan jedhu irratti xiyyeeffachuu isaa dubbatu. Murni maafiyaa PP dheebuu aangoo qabu akka waan filannoon haqa qabeessa ta'e sagalee uummataan geggeeffamuun murtaa'utti afaan qawween umurii barcuma nam-tokkee tiksa hololaan burjaajii uumuun bartee ta'uusaa uummanni Oromoo hubachuu kan himan maddeen odeeffannoo keenya tooftaa ittiin baraan uummata Oromoo bituun jiraatan akka falootti lakkaa'uun caasaalee isaanii olii hamma gadiitti jiran ijaaruun dhamaa akka jiran himu. Afaan qawweetti maayii ba'uun empaayera bututaa jiguuf qarqara jirtu tiksaa kan jiru murni gabroonfataa biltsiginnaa gochoota gara jabinaa isaa dhoksee haguuguuf jecha akka waan jaalatamummaa uummata irraa goonfachuun aangootti ol ba'ee jiru fakkeessuuf kaadiroota isaan haal dureewwan sobaa facaasaa turuu fi jiraachuun isaa dhugaa qabatamaan mul'atudha. Zelenskiin Raashiyaa fi Chaayinaan tumsa waraanaa fi industirii cimsuu akeekkachiise. Dabalata isaaf jaalsabaaf hawwaa gaarii.
Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin Chaayinaan Raashiyaa waliin tumsa cimsuuf socho'aa jirti jechuun kunis keessumaa erga Moskoon ollaa ishee irratti weerara guutuu jalqabdee booda hariiroon michoota tarsiimoo gidduu jiru gadi fageenyaan mul'achaa jiraachuu ibse. Yaada miidiyaa hawaasaa irratti roobii kaleessaa kennaniin Zelenskiin gabaasni itti gaafatamaa basaasa biyya alaa keevirraa ba'ee hirkattummaa mootummaan Raashiyaa investimentii Chaayinaa teknooloojii fi dursa siyaasaa irratti qabu hubachiiseera jedhan. Hoogganaan Yuukireen kun tajaajilli basaasaa michuu keef tarkaanfii Beejingii fi Moskoo damee waraanaa industirii keessatti tumsa isaanii guddisuuf fudhatan hubachuu isaanii ibsuun tajaajilli basaasaa biyya alaa Yuukireen tumsi kun akkamitti fedhii Yuukireenii fi michoota ishee warra dhiyaa waliin akka wal qabatu caalaatti qabatamaan akka hordofu qajeelfama kennuu isaanii ibsanii jiru. Fedhiin weeraraa Raashiyaan qabdu waan hin hir'anneef nageenyi addunyaa miidhamuu hin qabu jedhan. Gabaasni kun akkasumas adeemsa guddachaa dhufe kan kutaalee naannoo Raashiyaa abbaa biyyummaa irraa bilisa Beejingi fayyadu ilaaluun adda durummaan lafa qabeenyaan badhaadhetti fayyadamuu fi gurgurtaa qabeenya gatii guddaa Chaayinaaf qaba jedhan. Dhiibbaan biyyoota dhiyaa irraa dhufus michuu tarsiimoo ijoo Moskoo kan taate Beejingi erga Guraandhala 2022 weerara guutuu Yuukireen irratti jalqabdee asitti Raashiyaatti dhiyaatteetti. Ji'a fulbaanaa keessa hooggantoonni Chaayinaa fi Raashiyaa walgahii dhaabbata tumsa Shaangaay yookaan SCO irratti mul'ata sirna idil addunyaa haaraa biyyoota hedduu qabaachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u, ji'a darbee pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping walgahii muummicha ministeeraa Raashiyaa Mikhaayil Mishustiin waliin taasisaniin investimentiin babal'isuu fi hariiroo diinagdee biyyoota gidduu jiru gadi fageessuuf waadaa galuun walitti dhufeenya guddate kana filannoo tarsiimoo waliinii jechuun ibsanii jiru. Shiin indastiriiwwan eeroospees, anniisaa qonnaa fi diinagdee dijitaalaa dabalatee dameewwan biyyoonni lamaan itti waltumsuu danda'an ta'uu ibsuu Aljeeziraan gabaaseera.